Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuno sokondin daqiiqaa laatee daqiiqaan sa'aatii laachuudhaan sa'aatiin ammoo guyyaa dhalchee guyyaanis torbanis baatii dhalchee kunoo tokko lama jennee guyyoota 360 dabarsine baga nagaan jala bultii baatii jaallatamaaf kabajamaa baatii raamadaanaatiin isin ga'e jedha. Maatiiwwan koo qaqqaalii kanneen gama TikTok kanneen gama Facebook akkasumas kanneen gama YouTube chaanaala biyyaa maraaf maarree waggaa tokkoon gama TikTok waliin dabarsine keessatti maatiiwwan 1,120 horachuudhaan walaloowwan garaagaraa jechoota miidhagoodhaan fuullee wal bohaarsaa wal bashannansiisaa arra ga'uun keenya ni yaadatama. Dhimma jaalalaa, dhimma duudhaaf safuu, dhimma hawaasaa, dhimma fuudhaaf heerumaa, umurii shamarranii, dhimma masaanuu, dhimma gabbaraa, dhimma boosaatii kanneen biroo haasuudhaan waloo bohaarsaa wal bashannansiisaa wal faana turuun keenya ni yaadatama. Maarree guyyoota muraasaa as immoo gaaffii maamiltoota keenya baay'ee irratti hundaa'uudhaan YouTube chaanaala mataa keenyaa walootuuf jedhu bannee isin bashannansiisuu itti fufuuf ammas qophii xumurree jiraachuu keenya yeroo isin beeksifnu gammachuu guddaadhaani. Maarree toorri YouTube chaanaalii keenyaa walootuuf jedhu kunis yeroo muraasa keessatti maamiltoota hedduu kan horate yoo ta'u ammas maatii keenyatti dabalamtanii dhangaalee garaagaraa achirratti isiniif dhoobaman dhandhamachuuf liinkiin piroofaayilii keenya gama TikTokii akkasumas gama Feesbuukii jala jiru gad cuqaasuudhaan saabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaan affeeramtaniitu. Maarree walootuuf akkuma maqaa isaa kan hunda keenyaatti waan ta'eef gandaan lagaan osoo waliin qoodin bakka dogongorreetti nu sirreessuudhaan bakka sirrii jirrutti immoo nu jajjabeessuudhaan akka nu waliin imaltan ammas kabajaan isin affeerra. Maatiiwwan keenya hunduma keessaniif jaalala kabaja guddaa kan isiniif qabnu ta'uu akka nuuf hubattan isin beeksisuu barbaanna. Waloonni furmaata waa hundaati. Maarree namoonni oomisha keessan karaa YouTube chaanaala keenyaatiinis ta'e gama fuula TikTok keenyaatiin beeksifachuu barbaaddan hundaaf toorri Facebook keenyaa banaadha isiniin jecha kanneen gama TikTokiin nu qunnamuu barbaaddanis barruu gabaabduun yaada keessa yoo nuuf keessan kan isin simannu ta'uu isin beeksisuu barbaanna. رمضان مبارك كل سنة وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.